Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo du'ammeessin dhaggeessifnam. Dargaggeessi yeroo ammaa kana koomeedii fi yuutuubii irratti beekamaa ta'eetiin jedhe finxalayyiidhaan hoteela keessatti ukkaanfameetiin ajjeefamuu isaa uummanni shakkii akka qabu dubbataatiin jira. Dargaggeessi lafaan dhufaan hojiilee koomeedii afaan Oromoo viidiyootiin dhiheessuun yeroo dhihoo as jaalatamummaa argachaa jiru koomeediyaan Sooraa Abdataa sababa beekamaa hin taane lubbuun hafu darbuusaa himame. Hiriyaa isaa akka dubbisnetti Sooraan kaleessa waaree boodayyuu fayyaa guutuu akka ture himee fayyaanaa mana ba'ee du'a isaa manatti deebi'e jechuun sagalee gaddaattiin ibse. Haalli du'a isaa rifaatuu guddaa maatii fi hiriyoota isaatti uumee jiraachuu kan himu maddi keenya kun namni fayyaa guutuu qabu sababa malee du'a jennee hin yaadnu jedhan. Poolisiin magaalaa Finfinnee har'a ganama naannoo inni itti du'e Jamoo irraa reeffa isaa fuudhuun erga hospitaala seensisee maatii fi hiriyoonni akka dhaga'an ibsa maddi keenya kun. Reeffi Sooraa yeroo ammaa kana qoratamee maatiif deebi'uu himamee gara bakka dhalootaa Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti geggeessuuf qophiirra jiraachuu ibsan. Haala du'a isaa baruuf bu'aa qorannoo poolisii hospitaala eegaa jiraachuusaa maddi keenya kun ibseera. Artisti Sooraan kun yeroo dhiyoo asitti mucaa koomeediyaaniidhaan aadaa fi seenaa Oromoo guddisuun beekamaatiin dhufuu isaa maddi keenya dhugoomseera. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo yuutuubii keenya sabiskiraabsii fi sheer gochuudhaan akkan hordoftan isiniin jenna.